نهي متجري كليسا سنون سالفة كان وان تاتي في سالفة نبي وان كان كيتيم بوني دوغا ربي كربي ناكن الحمد لله يدي جار كر جگہ اجار لا اگر تر كان فوتي جگو abdii sila maali ati akkana taatu qooyi maawa oromoon dhaba qabdii galtuu fudhannaa nuti guddifachaa yoo taate fudhanna maal mucaan maal haasaayyuu hinde yaa akii galtuun jeena gurbaan galtuu miti maal taatan siisi galtuun jeena yaa akii akkamitti laal waan keessaniin boona jiran abboo kuni dhugumattu yooma akkasuun taane kun namtichi kuni siidaan dhabachuu siidaan dhabachuu barofsaa sanii miti nama bardhageeffadhu namni bardhageeffadha ummati ila waan namaa kana qabuun deemina namichi galtuu miti kun dhageeffadha waan namaa qabuu deemtanii bar oromoon duraanuyyuu ina oromoon dhageeffadha ka du'ee booya sinii galee nama jiru kana faarfachuun beeku si galee qabu yaala si galee eegati duute si qaba waan si galtu odoo inni lubbuun jiru siidaa dhaaba fi abdii ena dhageeffadhu abboo dubbii goggogaa naasa'inaan dubbiin gadi naan liqimsamu namicha kanaa fi ilmaan oromoo hidhaa wal biratti ol baasa kamtu oromoo fakkaata dhiiga maraamarraa amma tana yalla deema boyna kuno tana kuno obsa ta'u ofajjeefte kuno tana bar namtittiin tuno tana ta'u ofajjeefte isii tana ta'u ofajjeefte kuno laal abboon jiraat abboo jiraat jaartii pirezidaantii ta'u ofajjeesamu billaa dhiiruma addunyaatti gurra gootee abboon kun dhiiruma addunyaatti gurra godhee dhugaa rabbi ofajjeefte tuno ila tuno jaartii namtittiin dhugaa rabbiina obsa sanii miti dhageeffadhu sila qo'aan barseenan keenya kun ummati barseenan keenya kun guyyaan dabalaa deema yennaa bar iddaamman namni keenya kun rafeen bulu nama garaan gubate jalatti maal ta'e seenaa galtuu ambaatiin ol guddifataa deema osoo goota qabu akka jawaar gara marraa gad darba jawaar waan akkana dalagaareema gadda ati nurraa jijjiirtamoon jijjiirtu nama zinaa dalagullee ol baasee irraa dubbataa mucaan abboo kameraa fi digala sobsa kana dhiisitti kuwaani maayinni kun koskiyya irratti rakkoo jiru hubatee ani waan dhuunfaati miti waan dhuunfaa boonaati miti wanti isin gaafatamuuf deemaa jirtan kuni gaafii hedduudhaati miti kaleessa mana mubaarakitti waa dubbachaatiin turtanii waan sanii taatitti dubbataa jirtan akkuma hawaasaatti waa isin gaafachuudhaaf maal dubbiiree akka dhuunfaa akka dubbadhetti waan hawaasarraa miidhama jiraate akkasii kan akkasitti nonnaa jedhiti himonne dubbisii na hubachiisa bar wanti isin achirratti dubbatan sun yookaan warri wanti isin achirratti gaafii dhiyeessitan suni waan nama tokkooti miti waan boonaati miti osoo waan boonaa taate karaa keessaatiin isinii bilbiluu danda'a rakkoon qabu laaf keessa ni qaba salaataati deebi'a yoo salaattanii deebitan haya marhaba yookaan ammoo gochoota akkanaa kana wantoota akkanaa bifa akkanaa kanaan oromootti deemu kan gocha akkasii san raawwatuu fi kan gocha akkasii san raawwachiisu ija garaagarummaatitti ilaallu nuti. Ani ka gaafii dhatte boona dhageeffadhu. Sheetichi ammaa kun garuu nama guddaa na fakkaatee dhiifama naa godhu. Nama deemee salaatii. Nama malee hin geenne. Nama waan jedhin. Isaan nama biraa nama guddaa hubannoo qaban nama qaaliidhasi nama guddati ishee tamaam nama akkasitti itti dubbatanii miti xiqqoo ammallee kabajamaa waamnee gaafataa jirra malee kabajamaa koottaa ol bakunoo jala kana gangabboonii jala kana taa'an malee kabajamaa waa gaafanna jenni malee osoo waliin xiqqeessine osoo jecha hamaa waliin hin jenne yookaan nu amansiisu yookaan nuti amansiisu kallattii wal gaafataa jirra afaan tokko beena amantaa tokko qabna eegsisiisu tokkos hin jiru jechuudha yoo sirrii taate wanti isaan dalagaa jiran kun irraa fudhanna yookaan ammoo akkuma nuti itti ilaallee dogongora jenne sun yoo dogongora taate dhiisaniirra walii darbu wal sirreessu taate wanti gabbuusullee hin jiru koottaa salaataa jala kana jirtanii deebi'a wanti amma hojjetamaa jiru wanti amma godhamaa jiru kun waan sirriitii miti waan hojii gartee hawaasa keessatti illee waan gartee isin mul'isuudhaati miti jechuudha bakka akkanaa kana dhaabachuu keessanillee garuu natti hin tolu. Yes. Sabboona dhageeffadhu. Dubbiin kun dubbii dhugaati. Sheekolee maaltu waan kana keessa fide? Isa tokko gaafiin kee guddaan kana. Maaltu waan kana keessa fide sheekolee maal goote? Kiyyaan hattuudha jedhanii radduudhaa jiranii miti. Maal gootii waan kana keessa sheekolee? Ila lubbuu isaan beekuu dhabuu danda'anii. Sheekotiin keenya garaa laafanii inni mala kun akkuma amala isaa yoyyomatee boohee jennaan gara laafummaafillee beekuu dhabuullee danda'a kan beekuullee danda'an kanammoo maal goona sheekota teennaa tabbikuma tasgabbii ta'een waan jiru hunda barsiisuun dirqama taati odoo hin lolli jechuudha beekuu dhabuu danda'an dalagaa inni diraamaa isaa kana diraamaa inni dalagaa jiru kana beekuu dhabuu danda'anii dhiifama qaalii kiyya
rakkoo miti. Mee jarana waan isin godhu mee gaafii qaboo akka dhuunfaatitti gaafii qabaantan gaafiin keessan anis nama achi keessa ture bakka san isheettamaa waliin anuu achi ture duraan dursee haasaa waan hojjennu waan dubbannu keessatti xiqqoo kabajaa qabaanne gaarii na fakkaata. Namni aalimaa tokko dhaqanii haasaan taane jechan taane namaan jedhanii waan biraa keessa seenuun lubbuma teennaafuu gaarii miti. Wanni hojjennu wanni namni hojjetu hunduu yoo namaaf dubbattu taate miidhama namaatiif dubbattu taate namaaf uduu hin taane rabbiif waan san sirreessuudhaaf dubbatta. Namni waa godhullee waan rabbiif jecha waa hojjeta. Nama hayyuu nama aalima nama ijji namaa laalu ammoo xiqqeessuun haala hin taane namaan jechuun hedduu simaafuyyuu anuma abbama waan san godhuufuyyuu gaarii natti hin fakkaatu. Kanaaf yoo gaafii akka gaafiitti qabaattan wal jalaa haasa'uu dhiifnee miitii godhannee namni gaafii qabu yoo jiraate waan beekullee ragaa qabatamaa qabullee yoo qabaate waan kana jira jedhee waan sanirraa nama gaafachuun gaariidha. Kanarraa wanni gaafattan amma wal jalaa hin haasofnu mee rakkoon keessan yoo maaltu maal ta'e wanna nu hin beeknetu jira moo wanna nu kaamu balleessu jira moo maal inni nutti hima waan kanarraa. Bilaalo. Akkas boona dubbadhu. Yaa ammoo godhadhaa hundi keessanuu dabareedhaan wal jala dubbanna. Jalqaballee namni mana kana keessa wal xiqqeessas hin jiru nama xiqqeessas hin jiru. Namni kamiyyuu beekaas ta'u wallaalaas ta'u mana kana keessatti kabaja qaba ni kabajamaa jechuudha. Ustaazaa miti abbaa fedhe yoo taate ni kabajama ni beekta. Dharraa miti hadhaa miti kan mana kanaatti beektu ammallee akka nam tokkootitti koottaa ol bayaa wal amansiifna wal gaafanna jechaadhaan malee ati akkasiiti ebalu ol bayyaa ati ebalu akkasiiti gabbuuni hin jiru mana kana keessa. Namoonni ammoo dubbachuu waan akkasiisan dubbattee barbaadanillee wanti akkasii sun hin barbaachisu. Ustaazaafis kabajatu mala nama dhuunfaatiifis kabajatu mala. Kabajni aadaa kenna. Wanti nuti si gaafachuu barbaannu akka nam tokkootitti wanti akka ibsaatitti illee si ibsuu barbaannu waa'ee Mubaarak irraa dubbataa jirra. Mubaarak nama gartee an akka nam tokkootitti nama amata 4 ol gurbaa kana jala deemaatiin ture sababa isaatiif arrabsabaatiin ture sababa isaatiin narratti duulamaa ture hundi keessanuu ni beeytanii jechuudha. Bilaal keessa gafageenyaadhaan beeyta. Gargaarsa gurbaa kana yeroo inni rakkates yeroo inni gammachuu qabullee nama bira dhaabbate irraa nama tokko. Gurbaan kun na dhukkubsate jedhee gadi ba'ee uummata gaafate. Akka ati agartu kanatti afaan hidhatee fuula hidhatee nama balaataa irra galee gaafa ni ciisu gaafa hawaasni gamaa gamana gurbaan kun dhukkubsanne ni kijiba ofiin ciisa mallaqa kana guuruufiin barbaada gaafa jedhan lakki gurbaan kun dhukkubatee jira. Uummata Oromoo irraa haqa qaba. Gaafa nu jennu obboleessi isaa gadi bahee maammeeni isin nama akkasiiti isin nama kanaati gurbaan kun dhukkubsanne jedhee gaafa nu arrabsu lakki gurbaan kun dhukkubsatee jira. Dhukkuba gartee namni ofirraan kaa'u nurraa dhaabbadhu jennee akka ilmaan Oromooti osoo nu arrabsan osoo kun gaarii darbatu osoo kun hamaa darbatu gurbaa kana gadi baanee iyyine tokko anarraa mataa kiyya jalqaba jechuudha. Gurbaa kana malleen sun walitti guurame. Erga malleen sun walitti guurame malleen inni isa barbaachisu kan wal'aansaaf isa barbaachisu guyyaa takkaatii miti bakka sadiitti yoo xiqqaatte yeroo sadiirra deebi'amee gargaarsi namni dhukkubsatee kakalees kan tiruus kan gartee waan biraatillee guyyaa takka ta'a. Kan Mubaarak ammoo malleen kun jabaadha tiruudha dhukkuba tiruutu biyya namaatiin riivariin barreeffame jennee guyyaa sadi tokko mana Abdii Geetaachotitti mana Mansuuritti mana obboleetti teenya eenyum ciyyoo isaanii ta'anii afaan Amaariffaa dubbattu yeroo sadi gargaarame gurbaan kun jechuudha. Waan hunda quba qabna. Kana bichaaraati miti. Gargaarsiwwan adda addaa gareewwan adda addaa keessa garee waliin waliif jedhu kan gartee keessatti hidhame yoo xiqqaate nama 100 meeqa keessa jiru achi keessa gargaarsa gahaan taasifamaa ture. Karaa biraatiin illee gareen hidhame guuramaatiin ture mallaqni kun jechuudha. Mallaqa haga gale mallaqa guddatu gale. Mubaarak qofaadhaati miti mallaqni kun maatii Mubaarak musammaa guutuu yaaluu mallaqa danda'u. Gurbaan kun biyyatti gale. Gaafa inni biyyatti gale aboo kaleessa uummata gabbaanee gaafachaatiin turre maaliif gara biyya namaa hin deemne? Deemi yaalame waan si barbaachisuti xumura dhuti gadi bayi hawaasa kana keessatti nun salphisni kalee fayyaan qabu jennee gadi baaneetiin si gaafanne kaleessa gadi baanee hawaasa dura dhaabbanne fayyaan qabu jenne akkaataan ati ta'aa jirtu kun akkaataan adeemsa kenkeetii kun nama fayyaa dhabeetii miti nama takkaa fayyaan isan qaqqabnetti jiraataa jirtaati deemi gara mana yaalaa gaafa nu jennu mana kana keessatti dhufee ani fayyee jira wanti biyya namaa deemuuf hin jiru yoo barbaaddan biyya dhukkubni itti yaalamu san deema hin deemu nama jedhe mana kana keessatti dhufee guyyaa tokko gaafa lammaffaa mana kana keessatti deebi'ee guyyaa 4 guyyaa 5 dura yoo barbaachisaa taate kaleessa illee na gargaaraa isiniin hin jenne dhibame isiniin hin jenne namni nama ol galchitan nama ol hin galchina mudeessaroonni warri nama ol baaftan nama ol hin baasina yoo barbaachisaa taatan mallaqa keessan isinii kafala wanti na dhukkube tokko hin jiru nama jedhee afaan bahee dubbate takka jedhe kan Mubaarak dubbachaatiin ture haa ta'u
Inni gartee fayyaa isaatiin namni gammadu tokko hin jiru. Rabbi isaa fayyisoo dhukkubsateetti jiraate. Gurbaan kun hanga biyya san keessatti galee hojii inni hojjetaa ture isinillee ni beekna beektan nutillee ni beekna. Amma kaleessa fayyee jira. Fayyaan xiyyaanarra hin jirtu jedhee sosso'aatiin ture. Deemee ispoortii hojjetaa ture. Masaraa deemaa ture. Bakkoota adda addaarra deemee bakka bashannanaatitti deebi'aatiin ture. Tokko hin deemu jedhee afaan bahee yoo barbaachisaa taate warri kaleessa mallaqa na gargaartan isinii deebisaa jedhe. Okay. Har'a ammoo Turkii deeme. Erga Turkii deeme deemsi inni Turkii ittiin deeme deemsa nama dhibee deeme osoo hin taane deemsa nama yookaan turistii yookaan gartee achi keessatti beeksisa wayii achi keessaa dalaguudhaaf deemu yookaan rahaa wayii achi keessaa deemuuti malee akka gartee nama dhibee dhibamee biyya riivariin itti barreeffamteetti dhaqee riivarii san fudhateetti miti. Takka fooqii jala dhaabbatee suuraa ka'a. Takka masgida keessa dhaabbatee suuraa ka'a. Takka addunyaa irratti nagarre nama salaataa suuraa ka'u. Takka hammaama keessa dhaabbatee suuraa ka'a. Takka nama adii biyya sanii cinaa dhaabbatee suuraa ka'a. Takka mana uffataa dhaqee suuraa ka'a. Kuni akka gartee mubaarak dhibeef hin deemne irraa namaatti mul'isaa jechuudha. Lammaffaa achiis deebi'a. Karaa biraatiin achi keessa dhaabbatee na gargaaraa jedha uffata naa bitaa jedha achi keessa dhaabbatee tooftaa inni deemaa ni jiru achi keessatti naa quba qabaadha. Mubaarak deeme achi keessa guyyaa lama oole guyyaa sadaffaa maal achi keessaa gadi baase ani mallaqa nama biraa qaba namaa liqeesseetiin ture ispoonsara birrii $25,000 qabsiise mallaqni kiyya naan deebuu qaba ittiin yaalamaa jedhe mallaqni kalee Oromoon guurte sun eessa dhaqe. Kakaleessa karaa miidiyaa kana karaa kaashaappiitiin zeelliin guuran. Kagartee gara giiftiitiin guuran. Kagartee akaawuntii abdii geetaachoo fa'aa irra galchan. Kakaree keessaatiin hidhan. Eessa dhaqeetiin har'a mallaqni kaleessa mallaqni gamtu si ga'a jennee tilmaamne haga nan naagaa jedhe haga qalbiin isa barbaadde mallaqa haga inni gaafatee sanatti guurame. Mallaqni sun eessa dhaqee hadha birrii ispoonsara waggaa 3 dura qabsiise maaltu walitti fide dhibee isaatiin. Tokko. Lammaffaa isin achi keessa teessanii mallaqni sun akkam ta'ee achi keessa dhaabattanii liqaa kadhattan. Lama akka sheekotaatitti. Birri achi keessa dhaabattanii birrii 100 nuu liqeessaa jettanii liqaa gaafattanii akkam ta'ee mallaqni sun birriin isin gaafattan kamaaliiti eenyu liqaa gaafattan birrii kana eenyutu deebisa. Sadi jedhe. Arfaffaa ammoo Mubaarak achi keessa dhaqee birrii tana achi keessa dhaabatee gaafachuun maa barbaachisa? Na gaafadhu gaafiiti. Achi keessa dhaabatee biyya san keessa dhaabatee ka biyyatti hin gaafanne birrii amata 3 Turkii deemee birrii kana gaafachuu maaltu isa barbaachisa? Naa deebisi gaafii kana. Okay, Galatom, bismillah. Hedduu bareeda. Gaaftaa godha argaan koppii linkii godha. Gaafii mallaqa kumaaraas itti dabale boona. Eegame gaafii na gaafattee. Nuti bareedaa namni tokko hin dubbatina. Waan isa fakkaate dubbata waan inni dubbatu irraa ni waraabbattan jalan dubbatina. Itti fufi. Namachi keessa jiru nama dhiqaa gaafate irraa inni illee. Duraan dursee dhugaadhaa ishaaraa waan kanaa kana keessaa qabaachuu kan keessatti bareechesi beeka. Hojii kana qofaa miti hojii tola ooltummaa iddoo keessatti akkasumas mallaqa obboleewwan keenyaa karaa adda addaatiin saamamaa ture dubartoota addaan isaan Mubaarak waliin ta'uudhaan waliinuu ta'uudhaan namoota iddoo waliin hojii kanneen irra hojjechuu fi akkasumas gargaarsa adda addaa irratti akka waliin dhaabbattes anis si beeka atis wal beennaa jechuudha. Amma namoonni ol ka'anii adda waa dubbatan aduu hin taane namoota itti qollee ta'uu walitti dhufeenya qabnu. Kanarraa kan ka'e gaafa gargaarsa Mubaarakii godhame dhugaadhaa manneen gargaraa keessatti dhaabbannee haga mana Aasiyaa fa'aatti hedduu bakka hedduu keessa seennee waliin hundi keenyaa shaaraa keessaa qabna gargaareera. Sababni waan kana isa godheessee isa bira dhaabbannellee namni tokko waan facaafatan haamatanii darbuu facaasanii qamadii haamachuun hin danda'amu. Waan facaafatan kaa nama dhibame kamiyyuu karaa bira dhaabbannaa ammas bira dhaabbachuuf waan ta'eef isanillee dhibamnaan akka nama tokkootitti bira dhaabbannee jechuudha. Garuu asirraa yeroo waan tokko kaafnu namoonni haasaa keessatti illee dhagaa ture mana akkasii bitee lafa akkasii bitachuu danda'a bitachuu dhabullee danda'a. Namni fayyaa qabu tokko kadhatee mindaan isaa rabbiin biratti maal akka ta'e namuu ni beeka. Hukmii waan sanii walii himuun gaarii natti fakkaatu. Ta'ullee garuu mallaqa kan namni jaalatee fedhee gargaarsa ofii isaaf godhu. Namni dirqiidhaan irraa fuudhan jiru namni dirqi mana madaamii seenee yookaan intala mana madaamii hojjetaa Ameerikaaf Kanaadaa jirta kenni jedheen tokko illee hin jiru. Fedhiidhaan waan godhame wanni fedhiidhaan lillaahi jedhee namni kenneef isaaf dabartii jechuudha. Tokko lama namni gaafa suuraa dhugaadhaa dhufee aga Turkii seenee keessatti akkas ta'ee suuraa ka'ee mana masgida keessatti namni qaamaan deemu hundi fayyaa miti. Namni ammoo namni ciise hundi dhibamaa miti. Namni hin ciifne illee fayyaa qaba jechuu hin dandeenye. Fayyaa isaa kan beeku rabbitu beeka hanga nu beennurraa jecha namaa haasoftu ati haasoftuuf an dubbadhurraa
namni tilmaama fuudhee kenna malee waan garaa kan kee keessaa ka beeku rabbi qofa. Dhugaa dubbatte kijiba dubbanne kan beeku rabbi jechuudha. Kanaaf Mubaarak baay'ee kaleessan deemu jedhaa ture aniifata dhimma kanarratti illee gaafa Mubaarakii wal geennee ati akkana jettee jennaan jechoota akkanaan fayyadamiin boona akka hin fayyadamte sin jedhee Mubaarakii irra sin jedhan jedhu. Waan dhibee isa keessa jiru akkamitti hin beektaa jedhee booda dubbii sun akka qoosaatitti deebistanii akkasitti dubbii achuma fidhee biraa deemnee aniifatti waan san irratti sirrii wal beenna. Dhibame moo dhibamne waan jedhu irratti hin kijibaa akkana ciisee waan akkanaa godha kan jedhu irratti aniifatti waa waliin dubbanne qabna. Gaafa san irraallee ammallee namni kun ka'ee hojii biraatiif seenee fayyaadhaaf seenee waan fedheef seenee turkii deema jedhee turkii san dhaqu jira mana yaalaa seenuu jedhee ammas viidiyoota gadhiisu jira waan inni gadhiise irraa isaanii fudhanna malee ammallee waan kaisaa wanni beeku rabbii jechuudha waan hojjetamu san garuu wanni nu jechuu barbaada namni dirqiidhaan harka micciiramee fuudhame hin jiru sheekkoon illee waan tuqamanii natti fakkaatu nama dhuunfaallee waan tuqanii natti fakkaatu ijoollee kamillee waan tuqanii fakkaatu waan kennite waan goote rabbii goote waan sana akkasitti haa fudhannu. Itti aansee kan waa'ee mallaqa maaliif kadhaa isaa barbaachisee liqii isaa barbaachise kan jedhu mallaqni kuma 25 dhugaadhaa ekspoonsaraaf itti kennatee tureera akka dhageenyetti jechuudha. Ergasiin booda namoonni gurguddaan maqaa isaanii dha'uun fedhu sooshaal miidiyaa kanarratti illee beekamtii gurguddaa qaban kuma 17,500 deebisaniiraniif jaarsummaa ta'anii namni sun dhimmi sun ta'uu fi dinee ekspoonsari ta'uu dinnaan gadi deebiseeraaf. Kanaafuu mallaqni kiyya jiraadhee fi du'ee kiyyaa hin beeku dawaadhaanis haa ta'u bitadha yookaan ammoo waan na barbaachisu illee fedhu itti nyaadhee fedhu ittiin dawaa kiyya bitadhee lubbuudhaaf jiraadhee du'ee kiyyaa hin beeku mallaqni kiyya haqa kiyya achi jira 7,500 irraa naa fuudhaa jedhee dubbata. Irraa naa fuudhaa jedhanii yennaan namoota barbaannee ofii kiyya naagaa kanaadaa bilbilee namoota itti godhee dhimma sanirraa gaafannee dhimma san barbaannee jechuudha. Eega sani nama san argachuu hin dandeenye maal goona jennaan haqa tana akkana si yaadee bu'u eega rakkinnaaf akkanaatu waan akkana na barbaachisa jette mallaqni kan kee gad si yaadee bi'u hagasiif immoo maal fetannaan amma mallaqa barbaadara mallaqa harkaan qabuu jedhe. Ergasii inni jennaan waan jenneen maarree maal godhuu fetanii jennaan bas namni naa liqeessuu yoo jiraate jedhee inni liqee gaafannaan ustaazonnis nus namoonni achi jiru ijoollee achi jiranis haga Maarqos faas nama hedduu jiranii maarree liqii kana namni nu liqeessitan hadaraa kana sheeka bira kaadhaa ustaazota bira kaadhaa karaa kanaan liqaa namni nu liqeessu jennee gaafanne namni kadhatamee hin jiru lubbuutiyya bada malee du'ee bada malee birrii takkanaan kadhatinaa naan fudhinaa jedhee innis ka duraatuu nagaa kanaan barbaadu jedhee irratti jala sararee dubbateera arraba kanaan dura duun. Kanaafuu adda wanni ajandaa nama fijjisiise namni liqeessee akka itti galuuf galuu dhabuun gaafa galuu naa dhabe jedhee abbichi ol bahee himate namni sila ajandaa kaasa. Adda ammoo gaafa inni dhimma kana irra jiru ajandaa kana kaasuu maaliif barbaachise? Kaleessas gaafii si gaafate gaafii na gaafattuun duratti gaafii si gaafate deebisi Bilaal. Tokkoffaa mallaqni sun ka guurre sun akkam taate mallaqa ispoonsara ay deebisa ka amata 3. Lammaffaa ammoo mallaqa kana akkasii biyya keessatti kaasee hin gaafanne Turkii keessa deemee guyyaa lammaffaa keessatti birrii kana kaasuun maa barbaachise? Sadaffaa birrii gaafattan kana osoo liqaawuu argattanii eenyutu kafala jettanii liqii kana gaafattan naaf deebisitan. Suni abbaan fedhe haa kafalu rakkoo hin qabu abbaa namaatti gaafatamummaa fudhatee kafalaa sun waan asillee rakkisu natti hin fakkaatu. Abbaan fedhe kafaluu fi danda'a. Birriin nuti guurre birriin uummanni guurre birriin hawaasni Oromoo guurre sun akkam taateeti birrii tana gaafattanis sun akkam taate. Ila waan tokko beek boona qorachuu namni tokko qorachuu mirga irraa hin qabu. Maaliif jennaan itti yaalame jettee kennitee fi kennaadhaa liqii irraan fuune liqiin irraan fuune erga kennaa ta'etti abbaan waan fedhetti haa baasu. Ya ittiin yaalame ittiin nyaate ittiin jedhe no